kee maalidha maal taatee boossan jettanii koomentii jalatti akkuma argitan viidiyoo kana kamiidaatu gadhiise itti himteeti jechuudha. Asheen akka isheen waraabaa jirtu hin beekti jette garuu dhowwuu hin dandeenye jechuudha. Garuu harkitee onnee ishee boo'aa jirti jechuudha. Rakkoon ishee maal? Ani rakkoo ishee nan beeka. Rakkoo ishee sirriitti beeka jechuudha. Rakkoo akkasitti ishee boosisaa jiru sirriitti keessa gabbu'ee nan beeka. Ofii kiyyaan qabee hin beeka jechuudha. Ofii kiyya waan hin keessa jiru as miidiyaa keessatti miidiyaa irratti bahee hin boonye malee keessi kiyya akka itti na gubachaa jiruu fi garaan kiyya madaa ta'e akka jiru anaa fi rabbi tokkicha qofatu wal beekaa jechuudha. Kanaaf jennaan madaa ishee keessa jiru onnee ishee irraa kaateetu boo'aa jirti jechuudha. Diraamaa yookaan immoo piraankii nu gochuuf osoo hin taane isheen keessuma irraa kaateetu boo'aa jirti. Mucayyoo waan isheen akkasitti boossuufitu kameelaanii viidiyoo waraabdee jechuudha. Rakkoo isheen hin beekaan viidiyoo kan eeggadda hojjedheen ture. Footoo abbaa manaa isheetii fi footoo gurbaa fidee jennaan obboleettiidha jettanii koomentii barreessaa turtan. Obboleettii kanaan dura wajjiniin footoo kee bossa ture. Maaliidhaafitu ulfatti ulfa footosicha isiniin maxxansa ulfa seetti quba qaba kan maal ta'uudhaaf wajjin ka'ere. Obboleettiidha. Maaf akkasitti boosseeshi mucayyoon kun? Abbaan manaa kun kan inni biyyaa ba'eefi kan isheen maallaqa isaatti baaftee jireenya ishee jijjiiruudhaaf jettee biyyaa baatee ergii dhuftee immoo isaa wajjin wal bartee carraadha itti heerumte. Duraanis boo'aa turte abbaan manaa kiyya biloogii na godhee abbaan manaa kiyya akkas na godhe jettee viidiyoo ofii mataa isheetii dalagaa turte jechuudha. Innis jaartiin kee eenyudha jedhanii koomentii jalatti ijoolleen gaafatanii jennaani bukkee qabee dubbachaa ture jechuudha. Yeroo itti Dubaayin deeme Dubaay irraa immoo Turkii deeme jechuudha. Yeroo tokko laayifii tokko hin dhufan nan hordofaa deqeen hin gaafadha nan fida rakkoosa nin bara jechuudha. Yeroo itti ni seenu amma dhiyeenyatti seenaan jiru malee gaafa ni seenu hin gaafadha. Dajijii fa'aa wajjin hin seenaa jaarsa kifaayyaa fa'aa jillii fi seenee haasaa yeroo baay'ee jechuudha. Meen hin gaafadha olitti seenee jechuudha. Rakkoo isaa nan gaafadha. Giiftii mo tokko lama kennee fi giiftera of fakkeessee itti seenee gaafadha jechuudha. Hin gaafadha. Isaan giiftera argannaan hin seensisu warri tokko irraa kun giiftii waan jaallataniif jecha. Mee mucayyoon kun maaltu ishee mudate? Rakkoon ishee maalidha? Jaarsa bar kan boosisaa jiru rakkoo biraan qabdu. Rakkoo jaarsaati bar sirriitti nama boosisa jaarsi. Qalbii maaltu narratti hanqate jenna. Itu narratti fuudhe yookaan immoo maaltu narraa hanqate yookaan maaltu narraa hir'ate jennaanitu narraan darbee dhaltuu biraa ilaalaa jenneetu fakkaara bara. Akkuma jaarsi kiyya akkuma beektan jaarsi kiyya narratti fuudhe ani as keessa taa'ee mucaa guddisaa mucaa natti gatee galee ofiisaatii immoo mana sirreessi hojii kan biraa hojjedhu hojiin huuminuu heegi ani immoo hamman dhufutti waa daddalagannee harkatti qabannee gallaa jedhee akkuma karoorfadhe ofiisaati biyya galee fuudha jechuudha. Akkuma isin beektan mucayyoon kun immoo birrii kanaan dura wajjin hojjechaa turte. Yuutuubii irraallee birrii hojjetti haa xiqqaatu malee xiqqoo isheen kaffalaaf jechuudha. Yuutuubii irraallee birrii hojjechaa turte. Darbitee otuu yuutuubii kana hin banatanillee mana arabaa yookaan immoo kushiinaa madaamii keessa hojjechaa turte jechuudha. Mucaan kunatu mucaa kanaa waliin hin barin. Xinnummaatti mucaa biyyaa baate mucayyoon bareeduun burtukaana fakkaatti kun. Saniin booddee birrii hojjetachaa turte isheen isatti kennaa turte. Isatti laatte maal gooti? Biyya galee biyyarra paaspoortii baafatee gara biyya Kanaadaa biyya Ameerikaa deemuu isaati kan inni yaade malee Turkii deemuudhaafuu yaada hin qabu ture. Turkii maaltu jira? Turkii hojiin hin jiru akkoo. Kan hojiin jiru Kanaadaa Turkii irraan gara Kanaadaa gara Ameerikaa deemu jechuudhaaf deeme malee isa deeme onni birrii mucayyoo harkaa sassaabbatee mucayyoo mucaatti fe'ee mucaatti kennee mucayyoo mucaa ishee qophaa guddisti. Haadha dhiiraati qophaa ishee guddisti mucayyoo nyaata barbaachisa maal barbaachisa mucayyoon hojiin qabdu amma kan hojiinsa yuutuubii qofa sayyuu viidiyoo yeroo hundaa gad dhiifachaa hin jirtu. Viidiyoo yeroo hundaa gad hin dhiifatin yoo viiyuu guddaadhaan hin ilaalin hin herregu. Duraan hin herrega ture jedhani garuu amma baay'inaan hin herregu jedhan sababii ilaalcha hin qabneef jechuudha. Isinillee yuutuubii seedattanii hin daawwattanii hin ilaaltaniif turtisheen nama rakkatee maal jedhee daa'ima qophaasa guddisus yuutuubiin ilaaltanii fi sooressa jala fiiddu warra bi'uun isaanii gurguddaa warra sabiskiraabiin isaanii gurguddaa jala deemtanii piraankii waan hin taane waan hin sifayyan ilaalaa oolte malee isa xixiqqaa akka kan keenya kana hin ilaaltanii tuffattu iyyuu. Kanaaf jennaani yuutuuba ishee illee dhaqaa ilaalaa rakkoo ishee immoo bukkee nan ga'a waan isheen boossee fi adda nan baafadha jechuudha viidiyoo. Ittaanu irratti isheellee barbaade sheeritti naa godha viidiyoo kana. Keessaan na dubbisi lakkoofsa keenyaa kenni si barbaade.
Facebook lakkoofsa Kamiilaa nan qaban ture lakkoofsi qayyaramee jira jechuudha kan Kamiilaa malee sirriitti dubbisuu barbaada rakkoo ishee illee gaafachuun barbaada jechuudha rakkoon ishee rakkoo kooti waan ta'eef waan dandeenyuun yaadaanis ta'e humna qabnuunis wal gargaarree wal jajjabeessuu qabna malee nuti haadha ilmaati haadha dhiiraati boohuun qabdu qalbiin ishee dhukkubsachuu qabu jechuudha. Kanaaf jennaani anillee dalagachaa mucaa koo bira ciibsee mucaa koo walii waa fayyadamte yuutuubii kana malee homaa hojii biraan qabdu utuu humna qabaatte deemtee maatii ishee galtee ilaaluu dandeessi. Utuu humna qabaatte deemtee jaarsa ishee kana bira deemuu dandeessi. Bakka humna hin qabdu waan ta'eef kanaaf akkasitti onnee isheerraa kaasee goosii wallaahi hin danda'ani. Ani wallaahi obsuu dadhabeetan boo'ee ni kaameraa cufadheen boo'ee deebi'ee wallaahi boo'een deebi'ee kan yerootti viidiyoocha argeeyyuu nan boo'ee jechuudha. Onnee isheerraa boosii baraan gaafa namni boo'u hin jaalladhu wallaahi boo'ee fixadheen viidiyoo kanallee hin dalagu jedheetan deebi'ee immoo dalagee jechuudha. Bes rakkoo ishee baruu qabna. Ijoollee baay'een viidiyoo ishee daawwatanii warroota kaan deemanii daawwatu malee viidiyoo nama akkas rakkatu yookaan rakkoo malee namni maasaa boosee hin boo'u. Rakkoon ishee rakkoo jaarsaati rakkoo biraa hin qabdu nama boosisaa. Ana asirratti hin boo'u malee qophaa kiyyaatti boo'aan oola jechuudha. Sim jedhee isan amma yuutuubii kana banadhee sammuun koo xiqqoo nagaana ta'e ijoollee wajjin wal baree ijoollee taasaa oolu waasaappiidhaan malee wallaahi yeroo kaan boo'aan oolaayyuun ture amma garuu hamma naa wayyaa mucaa kiyya soo biratti ilaaleen obsa. Kanaafiyyuu sammuu mucaa kootii eeguuf immoo mucaa koo seeraan barsiifadhee seeraan guddifadhee amman mana madaamii kana keessaa ba'utti rabbina jijjiiree amman galee mucaa koo itiif karoora baafadhee garee hojii hojjedhutti sammuun koo nan cannaqama mucaa koollee seeraan hin guddifadha jechuudha. Maaliif mucaa kootiif hin jiraadha jechuudha. Amma abbaa manaa keessaa ba'ee hin jiraani ergi isheen darbitee kan biraan irratti fuute ergi isheen naaf yaaduu diddee mataa ishee qofaaf yaadde maaltu na galche bakka mucaa kiyya guddifadhee bakka hin jiraadha jechuudha. Hin argitu isin ilaallee hin argitu darbeellee kan biraatti hin heerumu darbee kan biraatti hin heerumu taanaan qalbii mucaa kiyyaa cabaa jechuudha. Kanaaf jennaan darbeellee kan biraatti hin heerumu akkasumatti jiraadha jechuudha. Amma guyyaa koo rabbi naa fidee dachee kanarraa yookaan immoo addunyaa kanarraa fudhatamutti darbee hin heerumu jechuudhaani. Kanaaf jennaaf foozii xiyyaa abshirii homaa miti sibichaa miti keessa keenya madaa qaba. Namni tokko darbee madaama hinuma jira jechuudha. Keessa darbee kan keenya illee madaadha hin boo'ini of hin cannaqini dhiirri abaddu yoo barbaadde seerum ijoollummaa hin